nama dhiibbaa ta'uu qaba. Kadhannaan kee kadhannaa mataan jedhanii waan biyya lafaa duwwaa hin ta'in sana duwwaa hin ta'in fokkosiisa waan iddoo aarsaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hin kadhatte Haannaan. Erga Eeliin akkasittiin jedhee booddee kadhannaa ishee ittuma fufteedha. Dhumarraa akkas goote qarabaan mataa isaarra hin ga'u mana kee keessatti guddata deebisee sii kenna yoo kana naa laattettiin jette erga Eeliin jecha kanattiin jedhee booddee Yoosoo Eeliin gaamu akkasittiin jedhe Yoosoo Waaqayyo inni kan Israa'el maal godha kadhata keessii fadhaga'u nagaadhaan dhaqee geggeesse ergasii booda deebiteedha. Haannaan nyaara hin guurre midhaan nyaachuu hin dhiifne sababiin isaa Waaqayyo wajjin fixxeetti waan ta'eef galgalli kun galgalatti Waaqayyo wajjin fixattu siif haa ta'u. Galgalli kun galgalatti Waaqayyo harka waa fudhattu siif haa ta'u. Galgalatti Waaqayyo kadhata kee dhagoo siif haa ta'u. Deebitee nyaara hin guurre tuttuqqaan finiinaa sirraa cite sababiin isaa Waaqayyooti ishee yaadate waan ta'eef Yesuus Kiristoos gooftaadha. Galgalli kun galgala yaadatamu hunduma keessaniif haa ta'u. Galgalli kun galgala qaqqabatamu hunduma keessaniif haa ta'u. Galgalatti Waaqayyo harka waa fudhattan isiniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Deebitee nyaara hin guurre deebitee hin boonye itti fuftanii mayyoo dubbistanii achi baatee galtee. Shiiloodhaa gaafa deebi'anii galgaluma sana Hilqaanaan Haannaa bira ga'e Waaqayyo ishee yaadate. Waaqayyo si haa yaadatu. Nama si bira harka qabaati amantiimaan Waaqayyo si haa yaadatuudha. Jedhaatti dubbadhaa Waaqayyo si haa yaadatuudha. Waaqayyo yaadatamuu namaa yaadatamuu caala fira guddaadhaan yaadatamuu caala. Abbaa qabeenyaadhaan yaadatamuu caala. Namuma xiqqoo ishee fooyyee qabu yaadatamuu caala Waaqayyo yaadatamuu. Wanti Waaqayyo yaadatamuu caala hin jiru waan ta'eef. Hin yaadate Waaqayyo Haannaa si haa yaadatu Waaqayyo. Wanta namni nageenyatti garaa kee keessatti gungumtume Waaqayyo yaadatee deebitti siif haa laatu. Ameen Waaqayyo hiikaan gara jireenya keetii haa dhufu. Waggaa dheeraa boosse. Waggaa dheeraa. Yeroo dheeraa boosse. Guyyaa keessaa garuu guyyaa tokkee guyyaa boo'ichi yeroo dheeraa xumuramee moo'ichi galataatti dhaga'amu dhufe. Haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Guyyaatti Waaqayyo siif yaadatu. Guyyaatti Waaqayyo harka si qabu. Guyyaatti Waaqayyo lafaa si kaasu. Guyyaatti Waaqayyo boo'icha kee haqu. Borumtaa Hilqaanaa fi maatiin isaa ganama obborodhaan ka'anii Waaqayyoof hin sagadanii gara Raamaatti deebi'an. Mana isaaniitti hin galanii Hilqaanaan haadha manaa isaa Haannaa bira yommuu ga'etti Waaqayyo ishee yaadate. Eenyutu yaadate? Eenyutu yaadate? Nama jedhu namni waa gochuu hin danda'u. Abbaa manaa ishee yeroo dheeraa tureyyuu ani ijoollee irra siin caalu ijoollee kudha irra siin caalu inni sossobe malee waa gochuuf hin dandeenye. Waaqayyotu yaadate gaafa Waaqayyo nama dhaabatu gaafa Waaqayyo nama yaadatu immoo gaarri kam ol kee yoo dhaabate yaada Waaqayyo kan tambisuu hin danda'u. Saba Israa'el Waaqayyo Museedhaan fuudhii beekaa gaafa jedhe galaan dura dhaabbatee galaanni danqee dhaabbatee hambiseera. Galaanis duraan irran dudduubaan Fara'oon yoo dhufes Waaqayyo Fara'ooniin akka inni deebi'ee argamuu hin dandeenye cirracha jala oolche. Yaadi Waaqayyo yaada namaarraa fagoodha waan ta'eef akeeki Waaqayyo siif qabu akeeka namaarraa fagoodha waan ta'eef waan tokko iyyuu isa dura dhaabbachuu hin danda'u. Waaqayyooti ishee yaadate. Kanaaf isheen hin ulfooftee yeroon ishee geenyaan ilma deesse. Haleluuyaa. Maal kadhatte sila Waaqayyoon? Mucaa ilmaa Yoonaa laatteetti. Inni ulfoofte yeroo ishee geenyaan maal deesse? Waan ija qabu tokko deesse. Mana keessaa Hilqaanaan qaba ijoollee dhiiraa baay'ee. Dhiirri dhalachuutu waan addaa ta'e miti. Inni Haannaan deesse garuu isa addaadha. Isa Waaqayyoof bulu. Isa ulfina Waaqayyoo mul'isu. Isa Waaqayyootti kabajamu. Isa warra Waaqayyoon hin beekne ijoollee Eelii Finiyaas iddoo aarsaa sanarraa gadi baasu waan nama ajaa'ibu luba turanidha.
Shiloon kunidha iddootti Ofeelii fi Fiinehaas ilmaan Eelii lamaan itti luba turanidha. Boqonnaa lama lakkoofsa 10 irraa dhaqxanii yoo dubbistan garuu ilmaan Eelii warra Waaqayyoon hin beekne isaaniin isa gabbaasu isa dhalate wanti ulfina Waaqayyoo iddootti deebisu mana kee keessaa haa dhalatu. Laphee kee keessaa haa dhalatu. Gola kee keessaa haa dhalatu. Hojii hojjetu keessaa haa dhalatu. Wanti ulfina Waaqayyoo iddootti deebisu. Wanti Waaqayyootti haara galfatu. Attanii yoo dubbistanii waa'ee ijoollee Eelii boqonnaa lama lakkoofsa 12 kaastanii wanta Waaqayyoo duratti qajeelaa hin taane cubbuu isaan hojjetan fuula Waaqayyoo bira ga'e hin guute. Wanta Waaqayyoon garaa gubuu godhu. Wanta waa'ee keessa dhaga'u kun maali jedhee abbaan itti dubbata garuu abbaan dhagaan. Sila karaa irraa bada waan ta'eef, sila karaa qajeelinaa gadhiisanii babbada waan ta'eef. Hojjetaa isaaniif hojjetu erganiiti nyaata Waaqayyoo faarsaa dhiyaachuudhaaf affeelamaa jiru filee mataa isaanii qabuu waraananii keessaa fuusisaniiti otuu Waaqayyoo faarsaan hin dhiyaatin fuudhanii nyaatanii aarsaa Waaqayyoo dhiyaatu salphisu turanii. Eenyutu Ofeelii fi Fiinehaas. Maal godhu turanii? Hin salphisu turanii. Warra aarsaa dhiyeessuuf hin salphisu turanii. Yaaddaniitu. Dhiirriin nama dhalate, Saamu'eeliin dhalate garuu isa kana hundumaatti xumura godhu. Isa xumuratti godhu. Waaqayyo ulfina isaa dabarsee namaaf hin kennu Waaqayyo. Garaa Waaqayyo waan nama ajaa'ibu Eeliin akkasii namni yoo walitti bu'ee namatu araarsa Waaqayyo wajjin walitti bu'uun garuu eenyutu sin araarsa dheeti ijoollee isaa totanii dubbatu dhaga'uu didan gurri isaanii otuu dhaga'u guuteera waan ta'eef. Iddoo aarsaa isaa irrattis ulfina isaa irrattis Waaqayyo nama niisu.